kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenya kiyya kan jaalalaa isin haa gahu. Har'a barumsa adda ta'e qabadee dhiyaadheen jira. Akkaataa viidiyoo jechuudha halluu gosa barbaadetti uffatuma tokko gosa 100 fayyadattee itti godhatu isin barsiisa. Hanga xumuraa barumsa kiyyatti akka na wajjin turtan isiniin jedha. Okay, haasoo isinitti hin dheeressuu gabaabumatti YouTube subscribe akka naaf gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. YouTube qachi tube subscribe gochuudhaan maatii akka nuuf taatan isiniin jedha. Iddoo kanaan ni cuqaastu inni gurraattis jechuudha. Okay, gara barumsichatti isin kochiisa. Barumsa akkuma beektan namoonni hedduun karaa social media kanarratti jechuudha. Kini maastariin kan viidiyoo garaagaraa edit godhatanii kini maastar jettanii barreessitanii gabbuufattu. Ani waan gabbuufadheef jechuudha. Naan jedha install godhatanii gabbuufattan jechuudha. Okay, isa kana jechuudha. Isa kana ni seentu gabaabumatti namni hin beekne hin jiru. Sakini maastar kana namni ni beeka jedhati yaadamu faayidaa isaa namoonni harkarra caalu beekanii. Okay, amma ittuma seenna jechuudha gara barumsatti. Erga as dhuftanii booda as ni tuyxu. Next jettaniini directly bakka viidiyoo san fudhattu jechuudha. Viidiyoo san ni fudhattu. Amma fakkeenyaaf fiishaa kanarratti haa hojjedhu. Fiishaa kanarratti haa hojjedhu. Okay. Laayir bakka jiru kanatti. Laayir bakka jiru kanatti jechuudha. Laayir erga tuttanii booda bakka tanatti jechuudha. Lammaffaa kana ni tuttu. Okay. Asni tuttu. Bakka tana ni tuttu. Erga tuttanii ammas deebitaniituma bakka tana tuttu. Okay. Akkanatti fiddattanii fudhattanii saayizii isaa wal qixxeeffattanii akkana saayizii isaa wal qixxeeffattan jechuudha. Okay. Akkanatti jechuudha achi dheeressitu hanga afiratti. Amma maal gootu bakka gabaabumatti akkaataa itti halluu qayyartanii jechuudha. Amma gabaabumatti waan isin gochuu qabdanii halluu akkuma beekamu gaas fakkeenyaaf akkanatti gattutu setting bakka jiru kanatti setting erga bakka jiru kanatti hidhanii amma fakkeenyaaf inni as tuttu baatanar kana ni fuutu akkanatti halluu akkanuma irraa jiraatu jechuudha. Kanatti ya kana gootee booda amma bakka maqas kana tuttu as tuttu raati jettuuni akkana bakka maqas kana tuqaatumaan as tuttanii raati jettanii astooytu akkanuma gootanii akka maqas kana tuttanii raati hanga xumuratti akkanuma deemtu jechuudha. Hojii turaa ganaadha barumsichi waa hedduu wanni gootan jira. Erga kana gootanii booda maal gootanii fakkeenyaaf halluu bifa tanaa jijjiiruudhaaf setting itti ni deebitu.
halluu san akkana jijjiirtan jechuudha. Akkana jijjiirtanii okay, halluchi kanallee asitiin irra tuqtu raatti gootanii okay, halluu akkasii wal harkaa isin akka waliin fakkaanne bakka hanga xumuraatti akkanatti deemtan jechuudha. Haala kanaan amma fakkeenyaaf haala kanaan wanta godhatanii edit godhachuudhaaf asna ta'u saayizii isaa kanatti eeggattanii seef godhatan jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtanii hanga xumuratti na wajjin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. YouTube subscribe share like gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Galatoomaa.